Hidhaa galaanaa, qorannoo fi seenaa raanda'u, kaayyoo waraqootiin. Hidhaa galaanaa hiikaa kitaaba mata duree War of the Fleet, The Classic Study of Guerrilla War jedhuun Roobert Taaber barreessite. Adoolessa bara 2020 Bosona Oromiyaa. Kutaa lammaffaa. Qabsoon dahoo fi to'annoon isaa tooftaa wal fakkaatu fayyadamuu hin danda'an. Sababiin isaa tokkoffaa qabsaa'ichi dahoo yaadaan hin dursa. Lolicha isatu jalqaba. Eessaa fi yoom akka haleelus isatu murteessa. Diinni isaa eeguu qaba. Hamma haleelamutti qofa osoo hin taane bakka hunda eeguu qaba. Lolichi jalqabuu isaa duras boodas humni mootummaa dhaabbii ittisaa yookaan defensive stand qabaata. Sababni isaas raayyaan mootummaa itti gaafatamummaa poolisummaa qabeenya uummataa yookaan mootummaa fi dhuunfaa tiksuu qabaata. Loltuun mootummaa lafa bal'aa ittisa. Magaalaalee gurguddoo fi xixiqqoo aanaalee lafa industiriin jiru mara raayyaan mootummaa argamuu qaba. Dabalataan investimentiin meeshaalee raayyaa kan loltootaa kan buufataa jira. Akeeki qabsaa'aa dahoo inni guddaan ammoo meeshaalee gati jabeessa sana raayyaa mootummaarraa booji'anii loltoota ofii hidhachiisuu ta'a. Dhuma irratti yoo fincilichi jabaatee itti fufe sirni siyaasaa biyyattii dhiibbaa guddaa keessa seena. Haalota kana keessatti mootummaan humnaan of kaa'e diina isaa akka bubbee hin mul'annee fi hin qabatamne harkatti dararama. Raayyaan mootummaa saamichaa fi barbadaa'insa meeshaalee waraanaa gati jabeessaatiif saaxilama. Qabsaa'ichi dahoo garuu hiyyummaan isaa bilisummaa isaa ta'a. Qawwee isaa fi biddiqoo yookaan shartii isaa malee uumaa hin qabu. Lubbuu isaa malee qabeenya tikfatu hin qabu. Daangaan inni eegu hin jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddoo hin qabu. Taankii waraanaa irratti qisaasessuu yookaan saaxilu hin qabu. Buufata waraanaa qubachiisu, geejjibaa fi xiyyaara qilleensarraa harkaa haleelamu, daree yookaan buufata guddaa boombiin dhukaasamu, humna akka tasaa yookaan sarpiraayiz rukutamus buufata sa'aatii tokko gidduutti gadhiisee baqachuu hin dandeenyes hin qabu. Yeroo akka hin injifanne amanutti fiigee baqachuu danda'a. Socho'uuf yeroo balaa ta'u faffaca'ee dhokachuu, uummata nagaa isa bal'aatti makamuu danda'a. Akka Maa'oo Zeduungii jedhee qabsaa'ichi dahoo galaana uummataa sana akka qurxummiitti daaka. Amma ammaatti akka ifa ta'uu qabutti uummatichi guutummaa guutuutti furtuu qabsichaati. Uummatichatu qabsaa'aa jira. Faallaa loltoota mootummaa qabsaa'ichi dahoo uummataa keessaa bahe. Utuu mootummichi uummataan hin jibbamne warraaqsii fi qabsichi eessaa dhufaa? Qabsaa'ichi deeggarsa uummataa qabaatee lola. Uummatichis diina isaa dogoggorsaaf, nyaata dhiyeessaaf, loltuu leenjisaaf, odeeffannoo sassaabaaf, tajaajila basaasaa yookaan sillalaa of intelligence gahaa hunda ilaaluu fi dhagahuu dhiyeessaaf. Fedhaa fi deeggarsa uummatichaa malee qabsaa'ichi dahoo shiftaa ta'a. Yeroo xiqqoo gidduuttis hin barbada'a. Deeggarsa uummataa mootummaan gara ofiitti fiduu dandeenyaan immoo warraaqsaa fi qabsoowwan jedhan hin jiraatu. Kaayyoon fincilichaa yookaan kan qabsaa'ichaa yookaan insurgensii fi to'annoo isaa yookaan kan mootummaa counter insurgency maali? Qabsaa'ichi mirgaa uummata mootummaa irratti kakaasa. Ilaalcha warraaqsaa facaasa. Qabsichuma mataa isaa olola yookaan propagaandaa
mootummaa irratti oofuuf itti fayyadame. Akeekki isaa inni jalqabaa uummanni jijjiirama warraaqsaa guddaa akka eegu taasisuudha. Sanarraan warraaqsicha irratti uummata isaa hirmaachisa. Itti aansee warraaqsichi saba gidduutti sochii waliigalaa ta'a. Dhuma irratti uummatichi hojii isaa goolaba. Sirnichaa fi waraana isaa barbadeessee kuffisa. To'annoon qabsichaa gama mootummaatiin taasifamu immoo faallaa yookaan negatiiv fi ittisa yookaan difeensiif. Waan haasa'ee qaama dhaggeeffatuun dhabeef nagaa kabachiisuu fi qabeenya tiksuu fedhii isaa humna qawweetiin uummata irra gadi dhiibuu hojii isaa ta'a. Tooftaa siyaasaas fayyadamuu danda'a. Irra deddeebiin amansiisuu yaaluu, waadaa riifoormii dinagdee fi hawaasummaa, malaammaltummaa fi goyyomsaa maallaqaa mandara keessaa olola sobaa adda addaatiin socho'uu danda'a. Dalagni mootummichaa inni guddaan garuu waadaa warraaqsichaa barbadeessuun balleessuudha. Sun kan ta'us warraaqsichi akka hin milkoofne taasisuu yoo danda'e qofa. Sana milkeessuu kan danda'u ammoo humni warraaqsichaa guutummaa guutuutti bakka jiru hundatti yoo injifatamee fi diigamedha. Sana taasisuuf filannoon jiru immoo rakkoo waraanaatiif furmaata siyaasaa kennuu qofa. Jecha biraatiin akka darbii harka kennuu yookaan baqachuu yookaan akka Adduwaawii fi ABO waliigaluutu furmaata ta'a. Sababa waliigaltee hidhannoo hiikuu ABO fi Adduwaawii yeroosiitiin Oromoon ilmaan isaa dhaloota tokkoo garbummaa jalatti guddiseera. Seenaa keessa deebii hin qabu. Sababa dinagdee fi hawaasummaatiif mootummoonni ammayyaa deeggarsa uummataa qabaachuu qabu. Ilaalchota hawaasa dimokiraatawaa fi haqa jedhuun buluu qabu. Sana hin taane taanaan uummata bulchuu qofa osoo hin taane mootummaa yookaan humna uummataan buluun deeggaramuu qabu. Waraana dahoo yookaan goreellaa war. Walqixa waraana warraaqsaa. Qabsoo siyaasaa gara qabsoo hidhannootti bal'isu. Warri qabsicha morman hamma kana hubatanitti waa'ee qabsichaa waa biraa waan hubachuu danda'an hin jiraatu. Imaammannii fi tooftaan qabsicha hacuucuuf taasifamu kamiyyuus yoomuu hin milkaa'u. Karaa biraan warra qabsicha geggeessanii hagana hubatannaan haala kamiinuu qabsichi dadhabuus kufuus hin danda'u. Qabsaa'ichi mallattoolee mo'icha isaa hamma mul'achuu jalqabanitti waraanichi yookaan lolichi hin jalqabu. Bubbeedha waan ta'eef. Haala qilleensa kufaatii uumuu. Jaarmiyaa humna finciltootaa, Che Guveeraa fi qabsoo dahoo bu'uura. The enemy advances, we retreat. The enemy comes, we harass. The enemy tires, we attack. The enemy retreats, we pursue. Diinni keenya yeroo duulu nuti hin baqanna. Yeroo diinni keenya qubatu nuyi hin dhiigsina. Yeroo dadhabu in aleella. Yeroo baqatu itti duullee kuffisna. Maa'oo Zedong. Wal waraansa wal fuullee yookaan baatil malee akkuma raayyaan isaa lolanii kuffisuutti tooftaa waraana dahoo mootummaan itti garagalchamu yaadrimee isaa kan bocan chaayinoota ta'anis kan sirriitti hojiirra oolchee fakkeenya gaarii ta'e warra Kuubaati. Fakkeenya Kuubaa irraayis humna waraanaa hagam qabaatanis dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dinagdee fi dhiibbaa xiinsammuu qabsoo dahoo mootummoonni dandamatan baay'ee akka hin taane hubanna. Salphumatti qabsaa'aan dahoo ergama isaa beekuu fi uummata isaan deeggaramu meeshaalee fi dandeettii mootummaan qabuun injifatamuu hin danda'u. Sadarkaa waraanaatti raayyaan mootummaa bal'inaa fi geggeessaa isaatiin walqabatee xaxaan inni qabu humnicha miidha. Isarratti immoo qabeenya biyyattii guutuu itti gaafatamummaa tiksuu fi ittisuu qabaachuunsaa karra bal'aa itti bana. Qabsaawaan dahoo garuu itti gaafatamummaa
dhabuun isaa fi miidhamaa fi madaa saba isaaf dhaabachuun isaa bu'aa guddaa isaaf buusa. Akka Che Guveeraa jedhee qabsichi mormii hawaasaa hidhateeti. Hanqinni isaa tokkoo fi tokko humna lolaa fi humna namaa murtii waraanaa murteessuuf isa dandeessisu dhabuu isaati. Rakkoo isaa kanaaf furmaanni isaa ifa. Qabsaa'ichi dahoo hadhaa hawaasummaa fi siyaasaa uummata keessa jiru kakaasuun dammaqiinsa siyaasaa fi fedhii warraaqsaa saba gidduu jiru guddisuutu irra jira. Ugguurraa fi hacuuccaa mootummaan uummata irratti geggeessu ho'isuudhaanis kufaatii mootummichaa ariifachiisuu qabaata. Waraana irratti immoo tooftaan isaa tokko miira loltoota diinaa kuffisuudha. Inni lammataa yaalii isa gadi qabuuf taasisuun mootummichi baasii olaanaa akka baasu gochisiisuun suuta suutaan humna mootummaa dadhabsiisaa deemudha. Ofii immoo meeshaalee humna mootummaa irraa saamuunii fi kutaalee hawaasaa dagataman irraa miseensota daddabalachaa of cimsa. Yeroo walgitan humna guutuun lola. Qabsaa'ichi dahoo waraana bookee lola. Diinni isaas miidhama sarichaa arga. Sarichi qaama isaa guutuu ittisuu qaba. Diinni harka isaatti kufu garuu xiqqoodha. Waraansichi yeroo gahaaf yoo dheerate sarichi diina ilkaan isaatiin lafee isaa cabsu utuu hin argatiin dadhabbii fi hir'ina dhiigaaf yookaan aniimiyaa harka kenna. Jechumaaf malee dubbichi akkas salphaa miti. Dhugumaan sarichi aniimiyaan hin du'u. Waliigalatti karaa humna waraanaatti baay'ee dadhaba. Baay'ee haphata. Karaa siyaasaatti injibbama. Karaa diinagdee jireenya hedduu qaala'ee of ittisuun itti ulfaata. Sadarkaa kanarratti bookichi injifannoo xixiqqoodhaan tamsa'ee baay'achaa diina isaa hubuun meeshaalee waraanaa saamamanii of badhaasaa haleellaa hamaa fi murteessaa geessisuuf of qopheessa. Dirree waraanaa mootummaan qabsaa'ota dahoo barbaachatti qabeenya qisaasessuttis ta'ee dirree siyaasaa fi diinagdee irratti yeroon qabsaa'icha dahoo hojjetti. Keessumaa sababa diinagdeetiin mootummoonni hundi waa'ee waan joornaalizimii yaada addunyaa yookaan World Opinion jedhu baay'ee dhiphatu. Mootummoota gamtoomanii dhiiga'amuun kasaaraa cimaa isaanitti ta'a. Koomishinoota mirga namoomaa fi koreelee mirga dubbachuutiin daawwatamuu hin fedhan. Investimentii liqiin akka dhufuuf fedha hawaasaa alaa kabajuu qabu. Namni biyya nagaan hin jirre mootummaan isaa kufuuf jedhutti invest gochuuf dhufummoo hin jiraatu. Tasgabbaa'insa mootummichaa diiganii fudhatama dhabsiisuun madda galii isaa gogsuun abbootii qabeenyaa keessatti, hojjettoota mootummaa keessatti, humna waraanaa keessatti mormii uumuun hojii qabsaa'ota dahootii fi deeggartoota isaa magaalarra jiranii ta'uu qaba. Jalqabbiin fincilaa tarkaanfiin jalqabaati. Ulfina bulchiinsichaa irratti miidhaa guddaa uuma. Yeroo booda mootummaan qabsaa'ota dahoo utuu hin dhabamsiisin turuun isaa dadhabbii mootummichaa agarsiisa. Dadhabbii mootummichaa yeroo ifa ta'u deeggarsi qabsaa'aa dahoo ni dabala. Sunis hiriiraan, mormiin, lagannaan, mallattoon yookaan pitishin ibsama. Wanni kana duukas taatee hamaa, jeequmsa, shororkeessummaa, fincila walirraa hin cinnetu bu'a. Haala kanaan mootummichi yaaliin uggurraa mirgoota namoomaa fi walitti sassaabamuu gocha seeraa ala ta'e inni godhu hundi mormicha waan itti jabeessuuf uggurraa fi fincilli amaleeffannaa guyyuu ta'ee diinagdeen biyyattii ni kufa. Caasaan hawaasummaa akka hin deebinetti bada. Mootummichis diigamsaaf of qopheessa. Gaaffii dhumarratti ka'us mootummaan humni waraana isaa kuusaa dura diigama moo
barbadaa'insa humna waraanichaatu xumura bulchiinsa siyaasaa fidaa isa jedhu ta'a. Mormiin hawaasummaa fi siyaasaa humna waraanichaa dhiigsa. Dadhabbiin humna waraanichaa immoo waltajjii siyaasaa fi hawaasummaa keessatti haala qilleensaa kufaatii uuma. Humnoonni hacuuccaa seeraan ala yeroo aangoorra of tursan nagaan yeroos bade. Yeroo kana manni uummataa cimee mul'ata. Mootummichatu mormii fi walitti bu'iinsa jalqabsiisa. Yeroo mootummaan filatamee dhufu haqaanis haa ta'u dabaan carraan mormii nagaatiin qabsaa'uu waan hin dhumneef warraaqsa gaggeessuun ni ulfaata. Qabsoon dahuu qabsoo siyaasaa lola hidhannootti bal'isuu akka ta'e kaasneerra. Qabsoon hidhannoo sunis hamma qabsoon karaa nagaa fi filannoon yaalamanii bu'aa dhabanitti fudhatama hin argatu. Namoonni jeequmsa keessatti miidhamuuf kan itti gaafatamummaa fudhatan jalqaba filmaata biraa akka hin qabne amanuu qabu. Kaayyoon qabsichaa dhugaa fi haqa yeroo qabaattetti haalichi haala obsa nama dhowwu yeroo ta'etti hacuuccaan mormii hunda darbee yeroo jabaatee itti fufetti wanti raawwatan ifa ta'a. Yeroo sanattis garuu qabsichi amansiisaa akka ta'uuf hojiilee bu'uuraa gurguddaa hojjetamuu qaban baay'eetu jira. Muuxannooleen Kuubaa fi Aljeeriyaa akkasumas kan warraaqsota milkaa'oo biroo kan agarsiisan yeroo baay'ee qabsaa'oti dahoo deeggarsa magaalaa si'ataa ta'e qaama ajaja isaaniitiin ala ta'e irraa akka barbaachisanidha. Deeggarsichi qaama ajajaan ala ta'us kaayyoo qabsichaatiif kan of kennu ta'uu qabaata. Deeggarsichis kichuu magaalaa kan warraaqsichaa gargaarsa boombii ka'uutii hanga gargaarsa seeraa miseensota himataniif falmuutti yookaan yoo seerri jiraate qabsicha deeggara. Baqannaan uummataa yookaan niwutiraalitii kan hidhannoos ta'e kan siyaasaa diina guddaa fakkii qabsoo dahooti. Baqannaa kana hambisuunis hojii jaarmiyaa magaalaa ta'a. Yeroo barbaachisetti hojii dogoggorsuu, hojii mormii kakaasuu hojjeta. Walqunnamtii geggeessa. Yeroo taateen gabaasamu hin jirretti illee warraaqsi akka adeemsifamaa jiru addunyaatti beeksisuu qaba. Dhaabbanni siyaasaa warraaqsichaa kutaa lama qabaata. Kan lafa jalaa seeraan alaa fi kan kutaa magaalaa seeraan bulu. Gama tokkoon aktivistoonni, diigdonni, shororkeessitoonni, hidhattoonni, oomishtoonni boombii, barreessitoonni pireesii dhoksaa, raabsitoonni paampileetota siyaasaa, ergamtoonni magaalaaleen akka buufata odeeffannootti fayyadamanii kutaa qabsoo tokkoo gara biraatti ergaa dabarsan ni jiraatu. Gama biraatiin deeggartoonni qabsichaa miseensota dhaaba lafa jalaa hin taane jiru. Seera jalatti socho'u. Hojiin isaaniis adda qabsichaa siviilii kan beektotaan, daldaltootaan, hojjettoota mootummaa, barattoota, keessumaa dubartootaan ijaaran ta'uun maallaqa sassaaba, ni mallatteessisa. Dagannaa qindeessa, hiriira waamu, gaazexeessitoota yaada isaa deeggaran beeksisa. Karaa danda'e hundaan olola kaayyoo lama qabu deemsisa. Fakkii fincilichaa ni guddisa. Akkasumas mootummicha gatii dhabsiisa. Jalqabaa fi guddina fincilaa. Gara waraana biyya keessaatti jijjiiramu. Filmaata furmaataa. Fakkeenya Kuubaa. Warraaqsa Kuubaa. Seenaa gabaabaa waa'ee warraaqsichaa. Sanyiin warraaqsaa kan facaafame yeroo sarjantiin raayyaa ittisa biyyaatti Fulgencio Batistaa filannoo dorgommii guddaa qabuun aangoo qabatedha.
Baatistaan bara 1940 hanga 1944 Kuubaa bulchee filannoo isa bara 1952 akka inni hin moone yoo beekamu, filannicha dura aangoo qabatee battalatti filannicha haqe. Namooti baay'ee Kuubaa keessaa diimokiraasiidhuma Kuubaa isa rakkoo qabu filachuun hojii isaatti daran aaran. Namoota dallanan sana keessaa tokkos Fidel Castro ture. Utuu filannoon bara 1952 geggeeffamee Castroon koongireesii biyyattii keessatti barcuma injifachuu danda'a ture. Castroon yeruma sana shira ittiin Baatistaa kuffisu xaxuu eegale. Adoolessa 26 1953 Castroon sochii isaa jalqabaa taasise. Warraaqsicha milkeessuuf meeshaa yookaan qawwee barbaachisaan sanaaf buufata waraanaa Moonkaadaa irratti xiyyeeffate. Moorichi halkan keessa hidhattoota 138 rukutan. Akka tasaa deemuun isaanii dhiyeenya baay'ina finciltootaa kaasa yookaan kiisa jedhamee abdatamee ture. Lolichi sa'aatii murtaa'eef turus jalqabumarraa fashalaa'e. Baay'inni finciltootaa qabaman loltoonni federaalaa 19 ajjeefaman. Fidelii fi Raawul Kastroo miliqanis takka turanii to'annoo jala oolan. Kastroonii fi finciltoonni hafan mana murtii uummanni irratti argamutti dhiyaatan. Fidel abukaatoo muuxannoo qabu ture. Minjaalicha gara abbaa irrummaa Baatistaatti deebisee dhaddachicha waa'ee Baatistaan humnaan aangoo qabachuu taasise. Falmii isaa isa bu'uuraa akka lammii Kuubaa amanamaatti abbaa hirrummaa Baatistaa irratti qawwee kan kaase dirqama lammummaa wanna qabuuf akka ta'e ibse. Haasaa dhedheeraa taasise. Mootummaan ammoo waan baay'ee dhukkubeeniif Kastroon dhaddacha mataasaa irratti argamuu akka hin dandeenye beeksisuun afaansaa cufuu yaale. Jechi isaa beekamaan dhaddachicharraa seenaan na hiika yookaan na bilisoomsa. Waggaa 15tu itti murtaa'e. Garuu yeroos nama sadarkaa biyyaatti beekamuu fi Kuubaanota hiyyeessaaf akka gootaatti lakka'amu ta'ee ture. Caamsaa 1955 dhiibbaa riiformii mootummoota alaatiin mootummaan Kuubaa Kastroofaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa damee hiike. Fidelii fi Raawul Kastroo Meeksikoo dhaqanii warraaqsicha keessatti tarkaanfii itti aanu irratti mari'atan. Achitti Arjentiinichi Chee Guveeraa fa'aa waliin wal arganii qabsoo finiinsan. Kaayyoon jira haa jennu. Furmaanni karaa nagaa immoo hin jiru. Humnoonni warraaqsaa duraan dadhaboo turan amma isaaniin malee bilisummaan hin jiru. Qabsoo dahoof waan mijatuuf aanaa baadiyyaa dagatamte tokko keessatti warraaqsi mogolee hawaasichaa keessaa maddee babal'ata. Gareen finciltoota hidhatanii fi sabboontota ofiin jedhanii fuulduratti baha. Mootummaan ammoo shiftaa jedhaan. Buufati waraana mootummaa in haleelame. Buufanni poolisii in gubame. Buufanni raadiyoo ni to'atame. Maqaa warraaqsichaatiin labsiin labsame. Yerichi dhufeera. Gabroomsitoonni yookaan gantoonnii fi alagni kufuu qabu. The Tyrannies must go. Qabsoon bilisummaa jalqabame. Sararri lolaas ka'ame. Kaayyoo fi qajeelfamni warraaqsichaa wabii sabboonummaa fi miirjalee seenaatiin sirriitti ibsameera. Madaa uummataa yaadachiisa. Deeggarsa guddaas argata. Magaalaa fi baadiyyaan jetteen guutamu. Ijoollee dargaggeeyyiin qeerroo fi qarreen guyyaa murtii eegaa turan
waa'ee qooda qabsicha keessatti fudhachuu danda'anii fi qabanii mari'atu. Miseensonni paartiilee mormituu amma gara itti qoran ibsuu qabu. Haleellaan geggeessan akkaataa hiriiraa fi ilaalcha egeree mul'isa. Eenyutu finciltootatti makamaa? Eenyutu dhimma irraa dhabee giddugala yookaan niwutiraalii ta'a? Eenyutu qajeelfama jireenya isaa ganee gabroomsitutti maxxanuun meeshaa diinaa ta'a? Uummata hidhate to'achuun amala mootummootaa waan hin taaneef fincilichi gadi qabamuu qaba. Sirni yookaan order deebi'uu, sodaan baduu qaba. Ammumaan gaaffileen dippiloomaasii imbaasota alaatiin gaafatamaa jiran jiru. Imbaasonni kun mootummaa irraa wabii barbaadanis humna mormituu wajjiniin marii eegalu. Mormitoota wajjin hariiroo caasaan alaa uumuullee danda'u. Baankonnii fi abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaas dhiibbaa godhu. Isaan garuu baay'ee dippiloomaatikii hin ta'an. Warraaqsichi yoo cimee itti fufe qalbii gaazexeessitoota biyya alaa harkisa. Finciltoonni mootummaan tuffiidhaan dhiyeesses karaa itti kaayyoo isaanii fi salphina mootummaa kumaan baay'isanii addunyaa maratti agarsiisan argatu. Mootummichi poolisootaa fi meeshaalee waraanaa harkaa barbadaa'aniif hin gaddu. Dubbiin xiyyeeffannaa alaa argachuu isaatti garuu mataatu bobbaafata. Tasgabbii fi egeree dinagdee isaarratti gaaffiin ka'a. Yaadi nama tasgabbeessu ni kennama. Humni waraanaa callisaan gara naannoleetti socho'a. Doo'iin utuu hin baay'ifamiin hundee fi kichuu shiftootaa qulqulleessuuf duulli godhama. Amma warraaqsichaaf yeroo murteessaadha. Warraaqsichi yeroo isaa eeggannaan gaarreen irratti qabsaa'uu of eeggannoon filannaan hooggantoonni isaa cimoo fi gahumsa kan qaban taanaan duulichi ni fashala'a. Seenaa fi muuxannoon qabsoo dahoo waraanaa addunyaa lammaffaan asii akka agarsiisutti qabsaa'aa dahoo uummata isaatiin deeggaramuu fi bosona keessa baqatee dhokachuu danda'u injifachuun hin danda'amu. Uummatichuma fixuun injifachuuf yaaluun danda'amuu mala. Tooftaan kun garuu Naazii Hitler baha Awurooppaa keessatti hin fayyadne. Injifatamuun Naazii sun garuu kutannoo dhabuu Naaziitiin kan dhufe miti. Kana jechuun qabsaa'onni dahoo waraana fuullee yookaan baatil injifachuu danda'u jechuu miti. Gara jalqaba qabsichaa waraana barbaadu osoo hin taane irraa baqatu. Tarsiimoon finciltootaa kana ta'a. 1. Yeroo wabii milkoomuu qaban qofa yeroo olaantummaa humna waraanaa olaantummaa bakkaa qaban balaa tasaa geessisuu yookaan sarpiraayizii danda'an qofa rukutu. Kaayyoo murtaa'aa qabaachuu. Fakkeenyaaf meeshaalee waraanaa saamuu, dogoggorsuu yookaan marfamuu. Encirclement irraa of eeguu. 2. Duula warraaqsichaa keessatti humna dhabiinsa mootummichaa agarsiisuun akka meeshaa barnootaa fi ololaatti itti fayyadamuu. Uummata baadiyyaa roorroo isaa fi hawwii isaa hirmaachuun ofitti dabaluu. Dhiiga dhangala'aa jiru komii isaa mootummaa irra kaa'uu. Keessumaa yeroo mootummaan fincilicha dadhabsiisuuf yaalu himannaan kun dhugaa ta'uun isaa hima. Jalqaba irratti qabsaa'aan dahoo kan gochuu danda'u humnoota buufata isaanii irraa fagaatan miidhuu qofa ta'a. Yeroo gareen qabsaa'otaa kun guddachaa fi cimaa deemu garuu gargar qoodamee ergaa isaa kan warraaqsaa iddoolee birootti tamsaasuu eegala. Raayyaa mootummaas cimsee haleeluu fi miidhuu itti fufa. Humni qabsaa'aa dahoo kun gargar qoqqoodamuun isaa fi humni mootummaas qoqqoodamee akka haphatuu fi laafu taasisa. Gareen qabsaa'otaas tuuta mootummaa laafaa kana garee tokko al tokkotti miidhuun
haxa. Amma dhumaatti gareen finciltootaa humni isaa kan mootummaa walgitee mo'ichi hamma amansiisaa ta'utti lola fuulleetti hin seenu. Dursa mormichi qofti hin ga'a. Gareenumti fincile jiraachuun qofti mootummichi gahumsa akka hin qabne mul'isa. Taateewwan adda addaa kaapitaala siyaasaatiif fayyadamuun hojii finciltichaa ta'a. Akkuma mootummaan jira jechuuf nagaa fi jijjiiramni barbaachisu, qabsoo dahoo keessa akka lubbuun turtu deeggarsi sabaa isaa waliin jiraachuu qaba. Kanaaf ammoo fedhiin finciltootaa fedhii sabichaa akka ta'e mirkaneessuun barbaachisaadha. Qabsaa'onni dahoo humna mootummaa miidhuu fi meeshaa isaa booji'uu jalqabaniiru. Dhaabni isaanii lafa jalaa kan magaalaa yoo hojiirra jiraate, gochaalee shororkeessummaa fi misooma industirii barbadeessan hojjechuun warraaqsicha jabeessa. Gochaaleen hacuuccaa mootummaan raawwataman yoo jiraatan sirriitti beeksifamuu qabu. Wareegamtoonni yoo jiraatan sirni awwaalcha isaanii guddaa ta'uu qaba. Hiriirri harmee nama wareegameetiin geggeeffamuu, salphina mudate uummanni ba'ee mormuu qaba. Diddaa waliigalaatu geggeeffama. Sana ilaalchisee hacuuccaan, reebichi, hidhaan, labsiin yeroo muddamaa uummata mootummaa waliin diinoomsuuf cimee itti fufa. Wareegamtoonnii fi taateewwan gaddisiisoonis daran baay'achaa dhufu. Mootummaan nagaa buusuu fi fincilicha dhaabsisuu akka dadhabe yeroo hubatamu, galaanni warraaqsichaa ol guddachaa fi bal'achaa dhufa. Barattoonni caasaa lafa jalaa keessa seenu. Dafqaan bultoonnii fi jiraattonni dagataman illee diddaa cunqursichaa fi sarbama mirgoota hawaasaa sanatti dabalamu. Miseensonni jaarmiyaa magaalaa mootummaan barbaadamanii fi jiraattonni baadiyyaa duulli waraanaa irratti geggeeffamee badii malee maatii fi ollaan isaanii ajjeesamanis qabsaa'ota dahootti makamanii humna fincilichaa caalatti guddisu. Qabsichi gaafa guddachaa deemu dandeettii daangaa bal'aa irratti socho'uu argata. Isarrayyuu naannoo raayyaan mootummaa to'annoon harkaa fudhatametti bu'uura yookaan beezii ijaarrata. Bu'uuraaleen kun bakka dhaabamanitti mootummaan bilisaa fi dinagdee fincilaatuu ijaarame. Ijaaramni dinagdee kunis kan of danda'ee dhaabatuu fi saamicha tokko malee qabsaa'otaa fi uummata isaan bulchan gargaaruu kan danda'u ta'a. Itti aansee erga bu'uurri qabsoo babal'atee humnoota mootummaa irratti dhiibbaan taasifamu itti fufee, qaamni qabsoo dahoo baadiyyaa keessatti bilisaan socho'uu eegalee, humni mootummaa naannawaa magaalaatti daangessanii isayyuu achi qubachuun balaa hamaa itti ta'a. Yeroo kanatti lolichi wal waraansa waliinii yookaan sibil waarii qaamota biyya tokko keessa daangaa mataa isaanii, dinagdee mataa isaanii, mootummaa mataa isaanii qabanii ta'a. Akkasis ta'ee gidduu isaanii garaagarummaa guddaan ni jiraata. Daangaan qabsaa'ota dahoo baadiyyaa fi dinagdeen isaa qonna ta'a. Dinagdeen diinaa ammoo industirii fi rukutamuuf kan mijatu ta'a. Daangaan isaas magaalaatti dhiphachaa deema. Mootummichi abbaa aangoo qaanii fi dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa dippiloomaasii, dhiibbaa dinagdee, fincila irratti baname to'achuu hin dandeenyeen darara. Qabsaa'oti immoo fincila isaanii milkaa'eef kabajaa fi miira sabummaa fi uummatummaa argatu. Warraaqsi akkamitti akka jalqabuu fi hamma humni mootummaa fi finciltootaa walgitutti wantoota ta'uu malan ilaalle. Furmaata waraanaa moo murtii siyaasaatu kennama? Inni jedhu gaaffii guddaa ta'a.